paaspoortiin haa kennii jedha bara bakka niin deema. Boy shinjenne amma hin deemini shi bakka lagatti dineen sirradha jedhee miti yani. Qajeelatiin jedhe bakka shi. Ma boodatti hin deebi'anii waan akkanaa shi. Paaspoortiin haa kennii. Maal gootarii paaspoortii? Paaspoortii kuttee siin jedha. Hin deemin bakka shi ittiin deebi'u siin jedhee bara. Si gadhiisi bakka boodde bantiruu laqqee bakka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Wabii Tube akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Egaa ani nagaa koodha. Viidiyoowwan darbe irratti haala keessa jirru waan ani fi Najuun simbiraan gahaa turre jechuudha. Egaati har'a immoo maaliin nu dhuftee jechuu dandeessu. Harri waan hin qabadhee dhufe. Nama guddaa yeroo baay'ee mari'achiisanii miree nama guddaa wa'iitiin mari'adhee silaa jaarsa buleessa nama waaraagu namni guddaan ni raagaa miree namni umriidhaan bule kun waa beeka experience irraa yookaan muuxannoo jiruuf jireenyaa tana irraa waa siiqoodaati. Kanaaf haalumti isiin keessa jirtu kuni dalganatti galee jirnaan yeroo darbee doktora bira dhaquu kiyya hin yaadattanii mariisisee waan jiru hundaa hubachiisee maal hanga ji'a 6-7 waan akkasii meebii wanti kun challenge isii gochuu danda'a itti fufuu danda'a isarra darbee immoo hanga xumuraattuu deemuu danda'a jedhameen ture. Itariitii kan ishee kun xiqqoo waan adda ta'e waan qabuu fi maybe nama buleessa kana bira dhaqeeni nama akaakayyuu naa ta'uu danda'u abaabayyuus yoo jedheen danda'a nama umriidhaan xannoo fagaatanidha. Guyyaa biraa viidiyoodhaan qabadhee isinii dhiyaachuu nan danda'a. Isaan bira dhaqeeni waan jiru kana haayilaaytii isaa itti himee jechuudha. Sana booda mala tokko naa baasani. Mala 3 wa'iinatti himanii mala 3 sanayyuu viidiyoodhaan isinii dhiyeessa jechuudha. Riisarchii hojjannaa jechuudha Najuu gubbaarratti. Akka carraa ta'ee biraan bullee firiidamii kenneefii naan jedhanii hiriyaa isiitii bilbilee bira dhaqii isii wajjin ta'e jedheeniin ani immoo yeroodhaa fi manuma sireen jira. Bahee mana siree qabadheetiin jira. Soo bilbileefiin jira. Maaliif akkasii barbaadu isiitti himne garuu si arguun barbaada jedheeniin jira. Dhufaa jirti waan silaatii yaade kana hunda isaa itti himachuudha. Waan kana isin mul'ata mi? Paaspoortii jechuudha. Paaspoortii. Paas gochuuf jechuudha. Paaspoortii gara biyya biraa deemuudhaaf jechuun ni dha. Waan tokko kana dura waan ani fi siin mari'anne hin jiru, wanti ani fi siin dubbanne hin jiru, akka biyya alaa deemu, akkaan karoora akkasii qabu, wanti siin beektu, wanti siin irraa quba qabdu tokko hin jiru jechuudha. Waanuma tokko. Tariitii wal dhabuun numa danda'ama. Wal dhabdee kana furreetuma walitti deebinee waliin jiraannaatti beekti malee akkan an biyya biraa deemu waan isiin quba irraa qabdu hin jiru, wanti isiin beektu, wanni isiin dhageesse tokko hin jiru jechuudha. Huma isii wajjin hin dubbanne kanaafuu waameenii deemuun heda. Bakka waan hunda xumuradheen jira. Kunoo baagii akkuma na biratti argitanii baagiis qabeen jira. Waan na barbaachisu hundaa xumuradheen jira. Tikeettis kutadheen jira. Nagaatti siin jechuu fi kaniin dhufeenii jedhaan maal akkasiin jettu walumaan ilaallaa jechuudha. Tarii jaalalli yoo jiraate dhuguma yoo na jaalatte dhuguma yoo na feete miira isiin agarsiistu sana waliin arginaa jechuudha. Isaan alammoo namoonni baay'een qalbiitti cabdanii jirtu garuu anaan na jaalattu isii immoo tariitii gocha isiin gochaa jirtu kana wajjin wal qabatee xiqqoo qalbiitti na jalaa cabdanii jirtu anaa jedhaati dhiifama godhaafi namoonni qalbiirraa itti aartan jechuudha. Akkuma kiyyatti eegame rakkoon qabuuti. Mee tasgabboofnee sumeena waan isiin taatu waan isiin itti buutu kana tasgabboofnee walumaan haa eegnu. Jecha hin taane waan hin taane jechi shookdi na godhe arrabni baay'ee mana rifachiise wayii jira. Viidiyoo isiin kaleessa gadhiiste gubbaarratti jechuudha. Jechoota akkasiisan shamara taatanii shamaraan otoo jechuu baattanii baay'ee namatti tola jechuudha. Namni koomentii sana barreessitee uf beeyta waan ta'eef hadaraa kee otoo kaastee jechuudha. Ani haayid gochuu nan danda'a normaalii garuu otoo kaastee baay'ee natti tola jechuudha. Xiqqoo qalbii nama cabsaa wanti isin barreessitu wanti namni sun barreesse suni gaarii miti jechuudha. Kanaaf akkuma hoo eegana jaallattanii nama yoo jaallannu waan hunda isaa wajjin mudoo isaa wajjin yoo ta'e baay'ee bareeda jechuudha. Intalli kun ana jettee hanga dhufteetti ani hanga gara fuuldura keessaniitti fideetti jechuudha.
najuun isii maganamaa san tarii ammas hormoonii makana ta'a yookaan namnumti gorsee waan akkasii ta'a malee nama garaa laaftu nama baay'ee ajajamtu nama ergaa fudhattu nama waan itti man dhageessudha najuun jechuudha isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha so tariiti gorsumaatu si geeddare ta'a waanuma hundaafuu waan nama isiniin jechaa jiru kana ni gaafanna itti himna walumaani maal akkasiin nuun jettu kanuma dhageenyu ta'a jechuudha bilbilee fiin jira baay'een turini ariifadhu daqiiqaa muraasa qofa qabda jedheen jira ni dhufti walumaan hordofna jechuudha egaa kanaafi dhufaartii sa'aatilleen ganama annoo sa'aatii 2 waan akkasiiti sa'aatiin kuni kanaafi morganama kanaan akkanatti naa bilbila akkana naan jedha even waan isin ajaa'iburra akkuma paaspoortii qabu iyyuu hin beektu jechuudha and already isitti isin himne xumureen jira waan hunda isaayyuu jechuudha tikeettiis bilbila kootiin naa ergameen jira jedhaani kan kana dura biraazariin koo namaaf jedhee natti erge baay'eetu jira akkasiin hin dubbisne dhoksee man jechuudha waan hunda faayinaal godheera xumuree jira bakka deemuun heda gara biyya alaan jedhaani waan isin jettu walumaan ilaallaa jechuudha. Na duukaa bu'aa dhufaarti kun akkuma argitanii. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Akkam? Nagami? Nagaa. Ayya. Sagaleen maa gadi bu'eere? Ganama bar. Ganama. Hirriba irraas kaasemi? Ifama guddaadha. Akkami jiruuf jireenya? Bareeda. Bareeda. Dibarannee jirra ko umma. Miti. Wayyaaree akkasuma jiraachuu wayya. Galaalleen jedhamu koottaati. Maal jennee dadhabne? Jennee dadhabne hin diddani. Hin diddani haalli isinitti mi'aayee. Jedhame haa ta'u. Maal inni ree kun? Kuni paaspoortiidha. Kan namaati? Lakki kiyyuma. Kuni akkuma argitu boorsaadha meeshaa kiyya. Paaspoortii yoon baafattee? Baafanaan jenne? Lakki dhimma mooyitiif barbaadeeni ariifachiisaa ma baafadhe dafeetuma qarshii ma kafaleeni guyyaa lama gidduutti kanneen baafadhe. Maalirree wanni nama ariifachiisu kun? Najuusaa maal sitti fakkaate? Ani si dhiphisuu hin barbaadu. Si cinquu hin barbaadu. Nama si jibbuus miti nama baay'ee si jaalatu nama baay'ee si kunuunsuu barbaadu nama hanga silaatii addunyaa kanarra jiraatu si wajjin jiraachuu barbaadudha. Siin ala nama biraan feenedha. Tasumaayyuu jechuudha. Erga gaafa si walitti dabalameeti ijji kiyya ija shamara biraarra buuteen beektu ija shamara biraa ilaalteen beektu. Qalbiin koo siif nadhaatti onneen koo siifi gara kan kee fiigdi miilli kan koo humna koo guutuudhaani like galma jaalalaa keessatti si tajaajiluudhaaf kanneen ani gara jireenya kee dhufee ture garuummoo haalonni akka nuti yaadne sanan taane amma maanatti hin bare eega hin ta'ini maal gootaanatti hin taama. Ayo sima yaadachiisuudhaaf akkam akka jedhee eessarraa eegalee akkasitti muusi beekuu baadhusi deemuu fi najui deemuu fi eessa deemu? Eessa deemu? Kanaaf nagaa sitti dhaamachuuf kan hin dhufeef walumaa galatti. Manatti moo? Kanumatti deemta? Eessa deemta ammoo? Bakkuma ta'e wayii deemame bakkuma jireenya na fidde wayii ani biyya kana keessatti waggaa baay'ee faajeen jira waggaa baay'ee yaaleen jira naa ta'uu hin dandeenye tariitii gara jaalalaa kanaanii nama wajji walitti dabalamee nama hin jaaladha jedhu wayii ufitti fuudheeni gara jaalalaa kana naa milkaa'innaa galaana jaalalaa kana keessatti tarii milkii wayii jiraatinnaa jedhee yaadaan ture innis waan ta'uu miti. Ilaaleen jira yoo xiqqaate nama tokko nama 3-4 waan akkas morka daawwattoonni kiyyallee beekan jechuudha. Hunduu na miidheetuma deemaa hunduu qalbii makiyya cabsee deemaa hunduu onnee makiyya cabsee deemaa biyya salphatan keessa yeroo baay'een taa'anii beekte jijjiiratanii carraa ofii yaalanii. Ani yoomsi cabsee deemaa ani cabseere. Kanaaf ani si miidheere kan hundu. Sababa kiyya biyya ba'aa jirtaam.
Maal natti himta ganama? Kan natti himuuf na amta? Maal godhareesh? Irra taa'ee wabii. Kana hunda maal si godhe maal? Natti ulfaatee haalli isaa natti cimee jennaani. Yaa naaf si gattee inni mari'annu walii agarru jedhe malee ani biyya jijjiiradhu siin hin jenne bara. Nagaa kiyya duraa deemi siin hin jenne ani mana gattaa isiin jedhe malee. Yaaleen jira yaa wagaa kana danda'amooyi wanti jechuudhaaf ifaajeen jira. Karaatti deebinaa tarii hin sirrii. Immoo guyyaa kanaa keessatti mudatee hin jiru. Beektaa dheengadallee waan gootee deemte. Sanillee irruma sii darbee callisee. Amma immoo wanni agarsiis walitti dubbannee jedhee yaadu ani. Naa wanni guyyaa lama keessatti uumameen jira jedhee yaadu. Naa wanni rakkoon biraa jiraate natti. Rakkoon biraa jiraate yoo ta'u hin taane. Naa marii kiyya malillee jin jettee osumaan ani mari'atiin oluma kaatee hin deemetta. Oma gochuu hin danda'u. Fala jedhee yeroodhaaf kanatti mul'ate suma kana. Bakka haalaan keessa jiru soo argitu akkanuma nagattee deemta. Oma gochuu hin danda'u. Noo inni hin qabu. Ani hoo inni hin qabu. Maal godha reeshi? Ani inni nutti afareeshi. Akkam godhu? Bakka walii galuu hin dandeenye, wal ta'uu hin dandeenye. Namni gaafa wal bira jiraatee tokko lama walitti deebisee jecha tokko lama waliin jedhu baay'ee ulfaata beekte. Hedduutu akkanatti ulfaata. Gaafa murtoo kana murteessu baay'ee natti cimaa. Piraankii miti garuu. Piraankii miti. Piraankii miti. Addunyaa akkasii keessa hin jiru. Wanni guyyaa kanaa keessatti hin deemaa si jechisiisu maa'in. Bakka waanuma jiru bar ilaa maal dhas fakkaatee nama jaaladhu waan hin taane jechuun irra waan hin taane itti deebisuu irra jira miree yeroo tokko tariitii amal dhiirota biyya keenya kanaa kan ta'e shamarri gaafa gara isaan yaadanitti dhufuu fi diddee haala isaan keessa jiran sanitti gaafa dhufuu diddee harkaan itti deemu uleedhaan dhahu ni reebu. Sana lammoo darbees waan biraa namoonni raawwatan hin jiru jechuudha sa'aatii kanatti jechuudha. Ani si wajjin jiraadhee waan akkasii santii jechuun barbaadu bakka anumaa jaalalli hin taane. Kanaaf nagaatti siin jechuuf nagaa sitti dhaamachuuf. Raashmoo tikkeettillee murtee jirta? Ni waan hundaa xumuree jira. Kunoo sirrattoonni jedhamee jira. Tikkeettillee naa ergamee jira gara bilbilaati. Bilbila keessan naa erganiiru. Otoo natti hin deemee akkan jenneef bakka hundoo nagaallee natti hin dhaamin deemee akkanaan hin jenneef haa xiqqaatu haa guddatu guyyoota gaggaarii muraasa waliin dabarsinee jirra. Wajjin nyaannee wajjin dhugnee jirra. Algaa tokko waliin qoodanneerra. Uffata takka waliin uffanneerra. Dhiigni keenyas walitti dabalamee ilma uumachuuf deemaa jirra. Akkoo haalaan keessa jiru kana osoo argitu wanni hin deebisee. Hin taane jedhaan natti mul'ataa hin jiru. Asitti jijjiiramni waan jiru natti hin fakkaatudha. Naayii namni hunduu ima tattaafata jijjiiramumaaf wanni jedhaani haa kanammoo wanni abdii siffachiisu hin jira jedhee yaaduun. Uumameera. Argameera. Sa'aatiin irraa deemuu jira bakka adii. Roobni taa'ee. Ayi bakka. Ani waa si jibbee akkas godha. Ani waa si miidhuuf akkas godhe. Maal godha? Waa si jibbeeti ani. Robi. Ma waa si jibbeeti ani akkas jaaladhuma beektaa miti. Boyin. Maal si godhe isheen? Akka kana hundumaan sitti balleessu. Dhaqaanis waanuma si jaaladhuu fi si dhabuus waan hin barbaannee fi fuuldura kee taa'ee
waan hin taane waliin jechuudha. Egaa maaddii jaalalaa dhangaa jaalalaa bareeda san erga waliin dhandhamuu hin dandeenye. Maaltu beekaa sirratu danda'e wanni marti yoo bootatti deebi'e maaltu beeka yoo bakkatti deebi'e wanni akka kanatti abdii si murachiise maa inni anaayyuu waan ani itti citee son argin wabii maal si godhe garuu Bakka waan hundaafuu nagaa ta'e sa'aatiin bararaallee narraa deemaa jira waan ta'eef. Roobbiidhaa biyyoon akkanaa hundee akkamitti deemta sun jetteetuma deemtaa jallisteetuma. Maal godhanii bakka sa'aatiitu gahaa jira bara sa'aatiin natti gahaa jira. Sa'aatii jaarratti qaba amma ganaa asii gara Finfinnee deema konkolaataa argachuu baachuu mala. Kanaaf adeemu bakka nagaa ta'e. Bakka ciao. Haran deemini oolu. Roobbii maal si godhimaa kan hundaan? Bakka yaada kiyyatti naa dhufaan jirtu. Roobbiin ta'u hin deemtu hin ta'u. Hundee ana eenyu tafa ishee adda kiyyama ishee. Hin deemtu hin ta'u. Hin ta'u wabii hin deemtu. Bakka barfateera bar dura ture. Hin ta'u hin deemtu. Salaatii wanti jechuun jalqaba ture. Bakka egaa tikeetii muramee egaa baasiin kun hundi bahee ani waan hin godhu qabu waan ta'eef. Maaran ta'u wabii wallahi hin ta'u wanni abaduu dhiisite. Ana nagattee deemta ishee amma booda sitti hin dubbadhu ishee. Bakka adeemu ishee paaspoortii naa kenni. Hin ta'u wabii amma booda sitti hin dubbadhu anaaf jettee yoo ta'e hin deemin gurta akkaayyuu na biraan. Gurta akka hin deemin na biraa wabii ani waan ati barbaaddu hundaan godha amma booda ta'a nama akka ati barbaaddu san illee hin ta'a. Bakka darbeera bar sa'aatii isaa ture. Lammata ittiin deebi'u bakka maa carraa namaa kennu waanuma jiru miti. Lakki yaa irra deddeebi'ee. Maal haa ta'uuf ishee asitti. Bakka adeemu ishee paaspoortii naa kenni adeemu sa'aatiin irra deemaa jira. Wabii hin ta'u arabanaata. Ani eenyutti hafa ishee ani eenyuun qaba. Garaa si nyaadhu ani. Akka haalaan keessa jiru kanan argitu. Ishee lammata ittiin deebi'u ishee amma booda waan akka isaan hin godhu lammata ishee ittiin dubbadhu waan ati jette si afoolleen dhaabadhu amma booda. Otumaan gara manaa deebi'u ishee. Bakka paaspoortii naa kenni amma adeemu. Roobiin ta'u bannaatu wabii. Na dabarsi kaa amma imimmaan kun sa'aatii imimmaan itti wal deebisnu miti bar. Yeroon isaa yeroo itti boonnee maal jennee wanti jennu miti. Amma barfateera bakka. Caarraan jireenyaa takkitti hima beekte. Irra deddeebi'an yeroo hunda jechuudha. Bakka ani yoo murteesse immoo murteesseedha. Karaa asii jechuu baay'ee waan hin jaalannee fi. Ta'u bakka kanaan sun jettee hin murteessine hin ta'u garaan hin murteessine nagattee hin deemtu. Lakkii gara maaliin murteesse? Hin deemtu nagattee akkam ta'a ishee adda kiyya. Asitti hin nutti hafa isheen garaa si nyaadhu ani. Bakka. Hin deemtu wabii. Hin deemtu bakka ishee amma booda sitti hin dubbadhu waan ati jettee hundaa hin godha amma booda. Amriillee sirratti ilaalladhu amma booda. Beektaa miti maa wabii akka ani nama kanaan turre hin beektaa miti. Anu waan ta'eef hin beeku bara ishee wanni kun hormoonidha bara ani jaaladhee akkana godhaan jiru bira. Argaa jirtaa miti waan hundaa hin beektaa miti. Akkuma meedu waanuma doktorri kiyyallee siin jedhe akka hin dhageenye gizee meeqa wajjin deemne dheessi kadhadhee dadhabe. Anu ofirratti hin beeku kana. Wabii anumaa jedhi bannaata. Anumaa jedhi. Ishee akkam ta'a ishee anumaan. Bakka jaaladheeti miti na hubadhu bakka ishee. Wabii. Bakka xumurameera bara waan dhume ta'uu baatee rakkoon qabuuti. Qarshiin kun hundi bahee nama waan asitti hafuu miti bakka adeemu. Wabii. Bakka cha'uu baheenya. Hin ta'u nagattee hin deemtu. Wabii nagattee hin deemtu. Jaan akkam ta'a ishee asitti. Ishee paaspoortii kana kenni. Hin ta'u hin deemtu. Paaspoortii naa kenni amma yeroo itti boossu miti bar sa'aatiin kun yeroo itti bo'amuu miti bar. Hin deemtu hin barbaadu. Hin deemtu. Ishee akkam godha Nagattee hin deemin hin ta'u. Wanti kana hunda baasee akkam godhaa siin jedha bar baasiin kun hundi bahee maal godhaanis. Ka ishee miila kiyyarra. Ol ka'i bakka ishee miilarraa ol na ka'i. Hin deemtu kaa. Hin deemtu.
akkamitti hin deemneedha bar xumureen jira waan hunda isaa xumureedha akkamitti hin deemne. Bakka narraa jedhe. Ta'uu wabii nagatti hin deemtu ana. Ana kiyya nagatti hin deemtu. Amman boo'in bar boo'imimmaan kuwaa tokko fiduu hin danda'u. Nagatti hin deemne. Qayin qajeela siin jedhee sirradha siin jedhee miti maaliif hin dhageenye ati. Amma booda itti hin deebi'u bakka anaa jettee hin deemin. Nama akkati barbaaddu sanillee hin ta'a jedhee bar. Bakka nagatti hin deemin kawabii. Kun boo'in ta'a siin boo'in isaan wanti jijjiiramu hin jiru. Ishiin deemin kaan agattee ishiin deemin amma booda itti hin deebi'an waa jaaladhee akkas godhaa jiraani. Anattu haaraa ta'ee bidimaa itti aan akka nama akkanaa ture ani. Wabii bal'aati mataan na dhukkuba akkanattu. Si kan hin jiraabe haalaati keessa jirtu an hubachuu dadhabeetii miti. Haalaati keessa jirtu odoon hubatiin harree miti. Hidhalli na dhukkubaa buleeti yaabu ana. Waan an keessa jiru osoo beekteeti nagatti hin deemtu ishee. Wanumaa jedhee hafe wabii. Amma booda itti hin deebi'u bakka. Bakka adeemuun. Hin ta'u walaa wabii hin ta'u nagatti hin deemtu ana. Paaspoortii naa kennii jedha bara bakka niin deemaa. Booyin ishiin jennee amma hin deemin ishii bakka nagatti dineen sirradha jedhee miti yani. Qajeela siin jedhe bakka ishii. Amma booda itti hin deebi'u ani waan akkanaa ishee. Ishii paaspoortii naa kennii. Maal gootaree paaspoortii? Wabii. Garaa si nyaadhu ani. Ayoomaanuu godhu bakka naa kennish. Paaspoortii naa kennish. Hin deemtu? Sittiin hima ishee paaspoorticha fedhiitii sittiin hima waajjiru sittiin hima. Wabii ishee ani amma lammata ittiin deebi'u jedhee barri ishee hordoftoota keellee hin gaafadha dhiifama hin gaafadha ani jaaladheeti miti barka akkana godhu wabii. Kunoo isaanillee haadha gaanii kunoo itti maani ani bakka nama akkasiiti miti nama akka isin yaaddan saniiti miti badduu sanii miti ani jaaladheeti miti ka akkas ta'u. Wabii bannaata ishee dhiifama naa godhan isaanillee dhiifama hin gaafadha bakka. Amma booda sillee sin dararu atillee dhiifama naa godhi bakka amma booda ittiin deebi'u. Hordoftoota keetillee taanan jechuu wabii ani kunoo kufee isaan gaafadha dhiifama barbaadde jechuudha. Kufuu maal hin barbaachisu bakka. Ani bichaa akka ati nagattee deemtu hin barbaadu sababa kiyya sanuu. Nagattee hin deemin wabii. Wabii. Qaaliin koo tikeettii kutadheen jira waan hunda xumuradheen jira. Natti nimin bakka ishee ani hin barbaadu natti nimin ana. Bakka ishee paaspoortii as kenna. Naju please paaspoortii fidi bannaas watiin itti bahee jira bara akkasuma waan wanti jedhee dhufee miti bakka homaa gochuu hin danda'an. Hara wabiin ta'u. Bakka gadhiisin hin deeman. Gadhiisi ishee boorsaa hin cabsita. Akkanatti osoo si kadhadhu moo garaa si nyaadhu si gaari. Homaa gochuu hin danda'u yeroo dabree. Akka murteesseera waan ta'eef homaa gochuu. Hara wabiin ta'u wabiin ta'u. Hin ta'u nagattee hin deemtu. Bishaan tokko gadhiisi kaas. Hin ta'u nagattee hin deemin. Nagattee hin deemtu. Hin cabsitaa jedha bar boorsaa wanni gadhiisi bakka. Hin ta'u. Sii bar. Halkan guutuu na dhukkubaa bulee ofii ba'alla anumaa jedhi hin deemin. Hin deemin bakka. Ani inni tapha ishii garra si nyaadhu ani. Muuzi kadhadhi ittiin deebi'u jedhe dhiifamallee si gaafadhe bara. Bakka ol ka'e kaashi. Irraa ka'iitii wanti ni jedha. Ka'in mari'anna ol ka'e. Hin deema jechaa jirtaa miti kunoo. Ka'in mari'anna. Hin ta'u wabii hin ta'u hin deemtu bakka hin galla gara manaa. Ashii boorsaa gadhiisi kaashi. Gara manaa galla kaashii. Manaa maal godha maal godha ishii hin deemin ka. Jiraachisu. Hin hojjanna kun asumatti hojjetataa jirra wabii hin hojjanna bakka. Maal hojjetan? Beenyi keenya harkaa gara afaaniif yeroo hunda jijjiiramu tokko jiru bakka. Jijjiirama gawaan rabbii maaltu beeka waan riskii rabbii keessa harka naqatti ni dhiise tamma hin deemtu ishii. Hin deemin ni dhiisi. Bakka irraa ka'e kaa tokko boorsuma gadhiisi kaashi. Wabii ani hin ta'u hin deemtu naqatti. Irraa jedhi kaashi kana gadhiisi bakka boorsaa. Gadhiisi bakka. Tokko eessayyuu hin deemuu siin jedha bara. Bakki bakka.
Fedhan garee. Bakka deemuu jira jedha bar waan hunda xumuree Akkanumatti deemtaa ishee. akkamitti deemare akkamitti deemama akkamitti deemamatti beektama akkamitti deema bakka nagaya ta'e anam sa'aatiin narraa deemaa jira bar yeroo tu narraa kutaa jira ishee na fuuldura jedhi kaa bakka hin deema Akkuma jiraan bannaatu nagatti hin deemin akkanatti. bakka homaa gochuu hin danda'u homaa gochuu hin danda'u jedha bakka deddeebi'ee carraa si kennaan ture deddeebi'ee sirradhu amala kana sirreessi taa'ii simbaasuu akkuma argite hin ta'ini Hara wabii amma ol kaatee jennaan wanni hin jedhini hara hin ta'u wabii. Sababa baay'isiin bakka wanni dhiifama caaleen jira. bakka ishee boorsaa gadhiisii bakka ijoo boorsaa